Giddu gala gabaa gurguddoo bakka siyaasaatii fi iddoowwan calaqqee aadaa ummatoota sabootaa fi sablammoota biyyattii kan taatee beekamtu. Shaashamannee. Giddu gala gabaa gurguddoo bakka siyaasaatii fi iddoowwan calaqqee aadaa ummatoota sabootaa fi sablammoota biyyattii kan taatee beekamtu. Magaalaa saboonni adda addaa nagaan waliin keessa jiraatan kun mallattoo walqixxummaa fi obbolummaa sabaaf sablammii waliin qaban dhugumatti magaalaa keessatti ibsamtu taatee kan beekamtu. Yeroo dabarsine keessatti Shaashamanneen jijjiirama guddaa keessa turte. Daandiiwwan haarawaa, hospitaalawwan, manneen barnootaa fi misooma diinagdee saffisaan ijaaramaa dhufe. Magaalaan lammiileen ishee waliin tarkaanfachaa abdii guddaa of keessatti qabataa guddachaa dhuftedha. Har'a garuu imalli kun seenaa haarawaa seeneera ta'e. Kun tajaajila kenniinsa iddoo tokkoo qarshii miiliyoona 200 oliin ijaaramee ifatti banameera. Wirtuun appilikeeshinii masoobii fi teekinooloojiiwwan ammayyaa irratti hundaa'ee lammiileef tajaajila saffisaa qulqullinaa fi ifana ta'e kennuudhaaf qophaa'ee jira. Sagantaa eebba kana irratti hooggantoonni olaanoo naannoo Oromiyaa, godina Arsii Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Shaashamannee hirmaatanii jiru. Sirna eebbaa kana irratti hooggantoonni garaagaraa haasawa taasisaniin wirtuun kun mootummaa ammayyeessuu, hirmaannaa lammiilee jabeessuu fi guddina biyyaa calaqqisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu ibsanii jiru. Wirtuun kun hojjettoota 113 fi foddaa tajaajilaa 108 of keessaa qabaachuudhaan lammiilee yookiin jiraattota magaalaa Shaashamannee kan tajaajilu ta'a jedhamee eegama. Jiraattonni magaalichaa yeroo dheeraa eeguu dhiisanii al tokkotti hojiiwwan hedduu saffisaan argachuu fi kan isaan dandeessisu ta'uus ibsanii jiru. Kun jijjiirama dhugaan qabataman lammiileenii fi jiraattonni magaalichaa daawwachuu danda'an ta'eef ifatti eebbisamee mul'atee jira. Seenaa Shaashamannee keessatti yeroo dheeraa tajaajila mootummaa argachuudhaaf eeggannaan baay'ee yaaddessaa ture. Har'a garuu wirtuun kun seenaa sana jijjiiree yeroo gabaabbatee komiin saffisaan deebii argatee hirmaannaan lammiilee daran kan itti jabaatu ta'a jedhamee eegama. Garuu wirtuun kun ijaaramuun qofti gahaa miti. Tajaajilli qulqulluu fi ifaa akka galmaa'u hojjettoota tajaajila kennan irratti hundaa'a. Hojjettoonni ga'umsa qulqullinaa fi fedhii guddaa qabaachuu qabu. Hawaasni immoo wirtuu kanatti fayyadamuun gaafii fi komii isaanii karaa sirriin dhiyeessuun misooma magaalaa fi biyyattii cimsuu keessatti qooda isaanirraa eegamu bahachuudhaaf gamanuma of qopheessuu qabu. Shaashamanneen har'a tarkaanfii haaraa fudhattee jirti. Tarkaanfiin guddina bara dhufuu hunda jabeessuu danda'u. Kana milkeessuun hirmaannaa keenyaan malee hin danda'amu. Tokkummaan hojjannee hojii qulqullinaan hojjannee lammiilee keenyaaf tajaajila ifaa saffisaa fi bu'aa qabeessa ta'e haa kennuun dhaamsaa haasaa waltajjii kanneen irratti dubbatan keessaa kan darbedha. Shaashamannee magaalaa seenaa, Shaashamannee magaalaa seenaa, guddina waliin dhalatti magaalaan har'as seenaa bara haaraa jalqabde, seenaa ammayyummaa fi ifa guddinaa qabdu itti fufsiisuudhaaf nu hunduu harka wal qabannee waliin haa hojjannuun dhaamsa keenya. Guddoo galatoomaa. What's up, Jesus? Mojo, that's in there.
Tara, Wawaka Yono Kene, whatever it is, and so for me left in it. Shazamane, 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 Shazamane. Chaiba Gosana